Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jecha egaa ka viidiyoon tun gabaabduudha laayik sheer gochuu hin dagatina. Warroonni immoo chaayinaa ayyaantu asallaatti faraawota tanu gara sabskraayibii godhuun maatii keenya taachuun gamanumaan affeerraa kootidha. Egaa kaatanaan dura kara ji'oota 5-6 dura viidiyoo jedheen ture ergaa ka maamiloonni koo ergasiidha jechuudha kan baay'inaan dhuftanii kan immoo waa'ee eleetirrattis yeroo kana meeqan jira nu gaafadhu adaraa nu bittaa jettanii ijoolleen baay'een na gaafachaa jirtan jechuudha. Kanaafuyyuu gaafii keessan kabajeetti egaa ka'anislee viidiyoo gabaabduu tana isinii hojjechuuf kara keessan qabadhe dhufeetoo jira. Obsaan viidiyoo tana dhaggeeffadha. Egaa ka yeroo darbee meeqan akka jiru dubbadhee jira amma immoo meeqan akka jiru isinitti himaatan jira jechuudha. Kanaafuyyuu eelen daabboo biddeenii bakka tokkotti faayidaa qaba. Kan jedhullee asuma keessattan dubbadha. Egaa ka yeroo baay'ee eelee daabboo kophaatti bitachuu namni baay'ee ni baay'isa. Ani garuu baay'een jaaladha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ani baay'ee tokkoon jaaladha eelee daabbootii fi eelee biddeenii bakka tokkotti. Sababbiin isaa maalinni ati hoo biddeen gubbaarran tolchitee raawwattee jalatti wanti kun ilaal wanni wal qabata. Maalinni sivintoodha. Sivintoon gilatii mataa isaa qaba jechuudha. Yeroo baay'ee daabboo xiqqishuudha. Yoo harka keenyan tolfanne dhugaa dubbachuuf haga halkaan tolchinu daabboo xiqqoo yaada eelee ho'isna waan ta'eef hoggaa tolfanne namatti tola. Keessattuu warri ijoollee qabnu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Daa'imman biyya keenya daabboo baay'ee jaalatu. Akka ta'umaa hoggaa deemtan daabboo suuqitti sa'a boodan argamu dhugaan isin hin jedha jechuudha. Aguma immoo daabboo birrii 10 daabboo tokko birrii 10 hin binnu. Kiiloo tokko binneetuyyuu daabboo wanni wayii achi keessatti dubulbulii ishii xiqqishuu sanirratti guutullee baattu nuu taate jechuudha waggaa bukaa'e. Kana hoon jedhu immoo waan hiyyummaa ofirratti yaamuuf osoo hin taane salphisneetoo jiraachuuf jechuuf akkas isiniin jechaatu jira. Eelee biddeenitti irratti bitachuun baay'ee faayidaa qaba. Ani akka kootitti nan hawwaanisa. Annan hawwa maalinni qoxaarii mataa kiyyaa hin galfanne. Qoxaarii ani manni kiyya ganaa nuuf zaragga'amne. Ollaadha hin fideetoo xalabsiifadheetti fayyadamaa jira jechuudha. Akka argartan allaaqachiitti fayyadama eelee. Hokkana jedhu immoo biyya keenya keessatti laaqachii hin barbaachisa. Sababbiin isaa maabiraatiin biyya keenya akkuma biyyattiitti maabiraatiin ni bada. Lixii odootti diriirsaa jirru nurraa hoggaa badee bakkumatti badee bakkatti hin deebi'u. Badee taanaan badeedha ni tura. Gisisan immoo keessummaa qabaachuu dandeessaa, ijoollee qabaachuu dandeessaa, abbaa warraa kee alaasitti dhufu qabaachuu dandeessaa. Atumtuu mataan kee immoo nyaattu malee hin jiraattu jechuudha. Kanaafuu yeroo san qoraan qabduun itti cabsattee laaqachiidhaan hin tolfatta. Yeroo kaan immooyyuu akkuma nama kamiyyuu eelee kanarratti hin tolfatta. Deebisiitii tanaan dura waa'ee daabbooti irratti baay'een isinitti dubbachaa ture. Dhugaan isiniin jedha yeroo kana keessatti biyya keenya keessatti aadaan hin hafne jiraate taanaan daabboodha. Ayyaanni dhufu daabboodha. Mana namaa gaafa deemtu daabboodha. Kanas deebitu daabboodha. Bakka hin hafne wanti jijjiirame homtuu hin jiru. Qoriin ni deema, eeyyen ni deema. Garuu daabboon isin deemaa jiru. Biyya keenyatti kanaafuu eelee daabboo finnee yeroo kana keessatti jechuudha. Dhugaa nuti amma ayyaanni hoggaa dhufee birrii hagamiiti meefiraa kan kennu dhugaan isiniin jedhaa bar damoonni ji'a takkaatu eelee kana nuu bita warratti eelee daabboo jedhee eelee biddeenii jedheetu yeroo nuti toletti ittiin odoo tolfan eelee daabboo gaafa lafate tolchitan dhugaan isiniin jedha aarri isaa isin keessaa buqqiseetti innuu boba yoo jette dhidee dhugaa eelee daabboo jalatti ibiddi aaru malee hin boba'u maal akka ta'e hin beeku. Biddeen tolfanneetuma nyaanna bar daabboo jalatti amala akkasii qaba jechuudha. Kanarratti immoo maal ta'ina jidduu keessan gubatinaa eeleen tun asiin haphiidha, asiin furdaadha, asiin maaloo na jalaa ta'a. Bakka kanaan ho'itee jirti, bakka kanaan immoo jalan bobeessa. Makaraan isaa makaraa miti. Haguma hoomii makaraa argina nuti dubartoonni biyya keenyaa jechuudha. Nuti ikkoo har'a yoo jiraanne boruuf dhaloonni keenya immoo nurra fooyya'anii jiraachuu danda'an. Hoggaa nuti har'a waan gaarii isaanitti argisiifne isaan immoo nurra tattaafatanii cimaa ta'uu danda'u. Kanaafuyyuu nus akkuma warroota keenya kaleessaa ija keenya cuunfannaa haga hoomiti. Damooza ji'a takka kan nu bituu dandeessu. Dhugaan isin jedha kanarratti baay'een isin jajjabeessa. Biyya keessan jiraachaa jira waan ta'eef dhugaan isin jedhaan ergan galee bakka baay'eedhaan daabboo deeme. Ija koo cuunfadhee wanni koo fixadhee furrii koo of keessaa gadi fixadhee tan daabboo tolcheetu achii ba'a. Dhugaan isin jedha asiin ho'ite moo yaa rabbi asiin gubitti moo yaa rabbi maa elektiriikii hoggaa ta'e ati jalaa achi naatu gubbaasi naatu inni ho'u bakka tokko qorru bakka tokkodha. Kanaafuyyuu immoo kara gatii isaatittan deebi'a gatiin isaa 18,000. Kan as dabalii achi dabalii as dabalii hin qabne jechuudha 18,000.
boru waan ta'uun beeku har'a yeroo kanatti kanan gaafadhee dhufe eeleen kun saadaawun warirratti warri bitachuu barbaaddani kanaadha isiniin jechuun jaaladha 18,000 gatiin isaa isiniin jedha viidiyoon tun baay'ee gabaabduudha itti fayyadama bakka jirtatti nagaa naa ta'a aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee